Abbaayibbu Maal? fayyaa keeti Ee, maal bariidha amma gaddite maal taate mamaan taane maalan ta'a. maal Biyyi gaddite lafaa narraa deema. Biyyi lafaa wal'aansoo duwwaadha gammachuu jiraare. maal jechuudha maaltu si qunname maal jechuun fakkeenyaaf gadditeertaa ganamumaa kaatee sa'a 12 kaatee amma ammaatti kunoo gaddaadhuma hirtaa kompiitaruma goroggortaa Namichatu qarshii lakkaa'uu dide. achii maal argattee goroggortee Namichatu qarshii lakkaa'uu dide maaliif naa lakkaa'uu dideen jedheen. eessa Maaliif nam-tolcheedhaan hojjettaa maaliif nam-tolchee jechuun hundumti kee nam-tolcheedhaa viidiyoon kee nam-tolcheedhaa nam-tolcheen ilaallataa erga beeksisaa nuti immoo isa irraa fuuneeti warra beeksifatan isaanii warra yuutuubii ilaalanii filee agarsiifachuu qabu mi'a isaanii malee nam-tolcheen calliftee jijjiirtee yoo ilaallatte birri isaanii madeef nanan jedha. fakkeenyaaf namtosheen hoggaa jettu hundumaa akkoo namtoshee bar naa ibsimee asirratti namtoshee hoggaa jettu naan galle Nam-tolchee fi dhugaan akkamitti fakkaata? Amma fakkeenyaaf nam-tolchee fi uumama garaa gartee isaa yeroon si ibsuu yaalu akkamitti maal sitti fakkaate? Ammaani yeroon yuutuubii tokko saaqee ilaalu yuutuubii nama ta'ee viidiyoo nama ta'ee yeroon saaqee ilaalu irra dhufa miti beeksisni. Beeksisni sun yeroon ilaaluu fi inni uumamaan jechuudha inni nam-tolchee miti. Inni uumamaadha. Kanaaf abbaa viidiyoo sanaafis qarshii ni lakkaa'a. Yuutuubiifis ni lakkaa'a. Atis beeksisa sana ilaalteeti. Beeksisa sana yoon barbaadda ta'e itti gargaaramtaa jechuudha. Nan bitadhaa jechuudha. Achirra beeksifamu san hin bitattaa jechuudha. Atis akka carraati viidiyoo namaa ilaaluu dhattee beeksisni sirra dhufe sun beeksisuun yoo si gargaare waan sanatti gargaaramtaa jechuudha. Kanaaf hin kaffalaa jechuudha. Warri mi'a isaanii beeksifatan viidiyoo sanarratti kanaaf hin kaffalu jechuudha. Yuutuubiidhaafis abbaa viidiyootiifis. Garuu nam-tolchee immoo yeroo inni maalidhaa? Atama fakkeenyaaf eebbaaf tuubii kan jedhamu qabda. Qabda yuutuubii chaanaalii qabda. Viidiyoo kee tokko saaqxeeti nam-tolchee biraatiin ofuma keetii ilaallatta. Fakkeenyaaf jechuun nam-tolcheen hoggaa siin jedhu amma fakkeenyaaf jechuudha. Ishee amma fakkeenyaaf eebbaaf beekoo qaba miti eebbaaf tuubii qaba eebbaaf beekoo qaba. yuutuubii chaanaalii laman qaba. Fakkeenyaaf eebbaaf tuubiidhaan oon ilaale orjinaaliidha beekamaadha. Nam-tolcheedhaanis. Akkamitti? Sababiin isaa oriijinaalii maafi dubbii waa'ee oriijinaaliif waa'ee intinaa miti. Diibaasiidha kaama fakkeenyaaf hoggaa ibsitu jechuudha. Diivaayisii biraatiin ilaalladhu kan kee ta'uusaa siistamiin isaanii beeka. Si ta'uusaa waan beekuuf hin ta'u jechuudha kana nam-tolchee. Amma fakkeenyaaf eebbaaf tuubiidhaan eebbaaf beekoon ilaalte siif hin lakkaa'usi. Maaliif eebbaaf tuubiin nama biraa eebbaaf beekoon nama biraa? Tokkumadha. Nuyi tokkuma. Kanaaf eebbaaf beekoodhaan viidiyoo koo gonkumayyuu ilaaluun qabu? Ilaaluun qabdu. Tokkoffaa ilaaluun qabdu. Eeshi fakkeenyaaf giloobaleelsiidhaanoo. Isaanis ilaaluun qabdu. Maaliif? Maaliif diivaayisii keerra jiru kaasaan kun? Warri kun diivaayisii koorra amma fakkeenyaaf. Diivaayisii keerra jiraachuu duwwaa miti siistamiin akka bakka tokko ta'e bira ga'a. Akka mana tokko ta'e hin beeka. Eeshi fakkeenyaaf immoo jechuudha. Eeshi amma iddoo kanatti jechuudha fakkeenyaaf namoota ijoollee amma daawwataa jiranii fakkeenyaaf ijoolleen guruuppiidhaan socho'an jiru. Ijoolleen guruuppiidhaan socho'anii too jiran. Gareedhaan socho'an jiru. Warri garee san keessa jiranii fakkeenyaaf akkaawuntii amma haadha eebbaatiif akkaawuntii biraa geeddaranii yoo ilaalanoo. Tokkoffaa akka garee ta'e bira geenyaan himuun qaban. Akka gareedhaan wajjin hojjetataa jiran gonkumaa dubbachuun qabanii beeksisuun qaban. Hin beekawoo? Akka hin beekne gochuudha yoo beeke immoo
lakkaa'u ka. Kanaafuu ijoollee nama maal gochuu qabdi warri gareedhaan socho'anii hojjetanii ijoollee hedduun qarshii nuun lakkoofne viidiyoon keenya qarshii lakkoofne viidiyoon keenya akkas hin taane jedhu. Kanaafuu jechuudha ammati fakkeenyaaf amma innati amma jette kun anaaf laalli qinfamu. Namtolcheedha kan namtolchee. Jechuun ilaa maaliif seete maaf laalli qinfamu siin jedhe seete. Ammaani eebbaaf beekoodhaani eebbaaf beekoon orjinaalidha. Orjinaalis ta'ee sanas ta'ee maal inni kaani? Inni kaan fakkeenyaaf. Diibaa amma kan iddoo kanatti naaf ibsuu qabdu diibaasii fakkeenyaaf intarneetiin keenya tokko ta'uu isaati moo maal ta'uu isaatidha. Amma kan adda baasitu natti mimi. Siistamiin isaanii. Siistamiin isaanii karaatti bira ga'u qaba. Karaatti bira ga'u qaba. Viidiyoo san jaaladheen ilaale baran. Indee fakkeenyaaf jechuudha eebbaaf amma kuni. Eebbaaf beekoo yuutuubii kana gallakkisee jechuudha. Inni sunis yuutuubii mataasaa chaanaalii mataasaa danda'e inni kunis yuutuubii chaanaalii mataasaa danda'e. Garuu viidiyoochatti naan ilaalaa jiru. Beeksisa naaf ilaaluun inni mitanii ilaalaa jiru. Garuu akkuma namuma kamiitta saaqee ittiin ilaalladhe. Bakka akkuma nama tokkotti jechuudha. Ilaallachuu dandeessan ilaallatiin hin jenne garuu galiirraan argattu galiirraa siin kaffaluudha malee warri beeksisni irratti beeksifatanis hin deebi'aa birriin isaanii. Qarshiin isaanii duubatti deebisaaf yuutuubii. Akkamitti maayidhaan jechuukooti koo gaafiin koo kana dabar. Namtolcheen nan siin jedhee kana dhala. Namtolchee jechuun uumamaa namatti fakkeenyaaf viidiyoo tokko saaqxee ilaalta miti kan nama biraa. Fakkeenyaaf kan beekii shoofaa saaqxee ilaaltaa. Akkasuma tan saaqadhee ilaalladhe bar kanas. Si kan immoo nama lama gaati. Ati nama tokkodha. Ati nama tokkodha kanaaf. Silkii biraarra jira jedhu akkaawuntiin koo silkii biraarra jira ta'u. Kan keetaanaan immoo bira ga'a. Innaa kanaaf hin lakkaa'u. Lakkaa'u. Ishee fakkeenyaaf ishee amma fakkeenyaaf jechuudha gaafii koo. Ani fakkeenyaaf Itoophiyaan jira. Sabboontuun Suudii jirti. Sabboontuun akkaawuntii ishiitiin yuutuubii koo ilaalti. Ani immoo waannoo ishiitiin aan koo ilaala. Anshiyoon ilaala. Innoo. Inni moo? Inni liinkii walii erginaanii bira gaasas. Liinkii fakkeenyaaf ammaa yookiin waatsaappiidhaan yookiin telegiraamiidhaan yookiin karaa ta'een walii erginaan uma beekasas. Isheetu beekaa dirqisiisaa jira. Sabboontuu dirqisiisaa jirti argitee akka isheen ilaaltuuf akka isheen ilaaltee fi beeksisa lakkoofsisaa jirtu dirqisiisaa jirti jedheeti. Isas lakkaa'u bira ga'a jechuudha. Kanaaf amma jechuudha warri gareedhaan socho'an amma gaafiidhuma koo gabaabaadhuma dhumaarratti ergaa hoggaan dabarsuuf jechuudha. Fakkeenyaaf warra gareedhaan hojjetaniif hin jee ergaa dabarsuu kun fakkeenyaaf hundum isaaniiyyuu ol sabiskiraabii ol godhanaa jiru. Ol sabiskiraabii ol godhanii liinkii sana achi fudhachuu dhiisanii yoo akkasumatti walii taphachiisanoo furmaata qaba kanoo. Inni tokko waan gaariidha. Iskiriinshuutiinis gaariidha. Amma iskiriinshuutiin bira ga'uu dhiisuu danda'a. Kan amma ni ikkata bara. Amma numtaa tole saartu kun hiikona. Yuutuub biratti feete manni. Inni ikkata. Inni ikkata yoo ati yaa'uka karaa tokko miidhamaa jechuun karaa tokko miidhamaa karaa tokko immoo nama tokko barsiisuudha akka. Kaka amma ta'e ofii keetii amma isa kana nuunnu ofii keenya ati miidhamteeti. Garuu warra fuulduratti yuutuubarii ta'an isaaniin baraaruu dandeessa. Jechuun amma viidiyoo kanarraan sumuunii argachuu dhiisuu hin danda'a. Lakkaa'uu dhiisuus danda'a tokko jedha. Warroonni gareedhaan hojjettan dhaamsan sinii qabu jechuudha. Iskiriinshuutii malee hin erginaa. Koo iskiriinshuutii tokko iskiriinshuutiidha. Lammaffaa immoo ooliidhaan qoyka ooliidhaan oolidaatitti taanaan takkaadhumaan sirra bu'a. Achi yeroodhuma isaan dhaqanii saaqqatanii ilaaluu. Sa'aatii isaanis keelluujii godhachuu. Sa'aatiitti namni sun galu ol beeksisu natti fakkaata ka. Naa gadda kee har'aa kana keessaa kanatu si baasa ka. Karaa biraa immoo garee irratti garee gonkumaa liivii irra taa'anii liivii irra taa'anii waa'ee garee haasa'u. Waa'ee garee haasa'uun kanaaf hin lakkaa'u viidiyoon isaanii amma yoo dhaqxee ilaalte sa'aatii 2-3 ta'anii irra bulaniiti yoo sa'aatii lakkaa'eef malee takka sa'aatii irraa kaasa malee takka. Sa'aatii amma fakkeenyaaf jechuudha ijoollee numti garee jechuudha. Sa'aatiin irraa kaasee sa'aatiin irraa fudhatee sa'aatiin irraa mucuq jedhanii taasa'u. Namtolcheedhaan sa'aatiin sun kan hin argameef namtolcheedhaan.
Kanaaf sa'aatii sirraa kaasata. Ijoollee baay'ee bu'aa jira. Amma fakkeenyaaf 1,000 galee fi 3,000 4,000 galee takkaadhaan 1,000tti faan gad deebisu jira. Ijoollee akkasitti. Inni illee kan inni akkas godhuuf tokkoffaa nam-tolcheedha. Lammaffaa immoo viidiyoo dileetii godhan. Viidiyoo fakkeenyaaf yeroo koppiraayitiin itti dhufe keessaa muruufaa wallaalaniiti. Akkuma jirutti viidiyoo sana yoo dileetii godhan sa'aatii jala ajjeesa. Maaliif sa'aatiin sun kan hin argame ijoollee 20 30 40 50tu gareedhaan galee fi guuteef yoo ta'e yeroo isaanii koppiraayitii keessaa muruu wallaalanii yookiin koppiraayitiin sun daqiiqaa tokko ta'uu dandeessi daqiiqaa lama ta'uu dandeessi. Ishee keessaa muruu wallaalaniiti yeroo akka jirutti dileetii godhan yoo piraayiveetii godhan akkasitti irraa kaasa. Kanaaf nam-tolchee irraa of eeganii nam-tolchee intinaadhaan akka viyuun isaaniif dabalu akka laayikiin isaaniif dabalu kan taasisu akka sabiin isaaniif dabalu kan taasisanii appilikeeshiniin jira jedhanii ijoolleen beeksisan jiru. Isa irraa of eegan. Fakkeenyaaf namni tokko takkaadhumaan amma kaleessa 300 jettee ilaaltaa bariitu 5,000 galee argita. Nama torban tokko ji'a tokko yookiin ji'a lama booda gaafa siistamiin namicha gaafa bira gahe takkaadhumaan laga qilee buusa. Lafa qileetti gadi naqa. Okay. Kanaaf kanarraa of eeguu jechuudha. YouTube doesn't allow anything artificially increases the number of views, likes, comments, or other metric either by using automatic systems or serving up videos to viewers. Also, content that solely exists for engagement, views, likes, comments, etc. is prohibited. YouTubein artificially dhaan jechuudha nam-tolcheedhaan. YouTubein eenyu dhorkaadha gonkumaa dhorkaadha akka viyuun sii baay'atu akka laayikiin sii baay'atu akka sabiin sii baay'atu nam-tolcheedhaan waan ati gootu hundumtuu dhorkaadha waan ta'eef kunis si adabsiisa. Kanaaf fakkeenyaaf edala content and channels that don't follow this policy warri poolisii kanan dorgomne tokkoffaa YouTubein isaanii takkaadhaan irratti cufameeti boolla qileetti darbatama kan biraa immoo YouTube keessaayyuu isaan baasa inkaan sa'aatii irraa kaasuu dhiisiiti. Kanaaf kanatu na gaddisiise sababiin isaa nuti warri view baay'ee hin qabne yoo akkaawuntii jijjiirrannee taphachiifannee gaarii ta'a ture jennee yaanneeti yeroo kana nu qabu kana. Kanaaf amma maarrabisii fi duree isaatti teessee boossu kana jechuudha. Anaanuu garuu jechuudha ayizoo ijoollee keenya jechuudha gaash irraafne goroggoraadhuma bulanii kanuma laalaa bulanii hoggaan irra bakkootti ka'us kanuma goroggoru. Hoggaan maal jedhee jedhus kanuma goroggoru kanaafanii gaafii nattuumee jennaanaan gaafataa jira. Of eeggannoo godha maaliif hojjettanii dadhabbiin nuyi dadhabnuu fi wannoon jennu ijoolleen jechuudha. Ijoollee amma dhaamsana ni qabu ijoollee gareedhaan hojjettanii gareedhaan sochootan maatii nama godhattan san hundumaa hooliidhaa sa'aatii keessan immoo fakkeenyaaf ganaan garee siniif sa'aatii sinii baasu maqaa keessan bichaa iskiriishoot godhattanii sa'aatii keessanitti beektanii viidiyoo gadi lakkifattanii namni ooliidhaan ol dammare sun immoo akkasumatti karaa olii dhufee liinkii qabachuu dhiisee yoo dhufee too wal daawwattan wal giddusuu dandeessu. Kanaan achi wal fudhatanii qilee bu'uutu ta'aa jira yaa ijoollee keenyaa. Kanaafiyyuu amma danda'ametti ooliidhaan ol da'a amma danda'ametti wannu jedhaa sa'aatii nurraa kaasettanii warri boossanis warri namichi qarshii nuu lakkaa'uu diddeettanii boossanis furmaan isaa kanumadha. Ani dubbachuu dhiisee dubbisitti muu dhiisee amsaal gaashaams inuma sitti maan ture yeroo baay'ee sitti maan ture yeroo baay'ee itti maan ture isatti maaliifii namni tokkos namni lamas dhufee siifaa ilaalu malee inni fakkeenyaa fi teelegiraamii gurupiidhaan sabiskiraayibii isaa guuttatee ture
garuu gizee manni Telegram gruupii san keessa jiruyyuu siif hin ta'u. Waggaa 3 guutuu namni $1 odoon nyaatiin jiraatu nama akkamiiti? Kanaaf waggaa 3 guutuu YouTube irratti jechuudha waggaa 3 guutuu. Itti meera. Isuma dhugaa kun siniin jedha itti meera waggaa 3 guutuu inuma dhama'a inuma jedha. Subscribe aan guute Telegramidhaani yeroo san itti meera homaa siif bu'aan qabu. Tokkoffaan itti maarta barnamichatti yoo akka inni tokkoffaan jechuudha ofii keetti waggaa 3 guutuu waan keessa dabarsite ko namatti muu qabda. Ani waan keessa darbe namatti muu qaba dhugaa rabbi. Ergachiin guuttate immoo dhaqee namas nana dabalee na dhufa kaatee konatti shutti nya ush qabi natti naqaarta. Ijoollee kaaniif jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa 3 guutuu jechuun umurii beekoo jechuudha. Umurii beekoo argatanii tumti ka'ee fiigee olii gad fiigaa jira jechuudha. Amma daayipariyyuu dhiisuuf jalqabeera. Kanaaf umurii kana guutuun numatti dhamaa takka PowerPoint'dha takka maal jedha inuma dhamaa. Piigniin illee akka deebitee fi akka piiniidhaan nyaatullee angootee mucoo tokkodha. $1 keessatti agarsiifte piiniin akka deebi'uuf godhanii yaaf ijoolleen irratti hirmaattan eebbifamaa piiniin deebi'ee fi waggaa 3 keessatti. Kanaaf guruupidhaanii waggaa sochootan jechuudha. Tokkoffaan namni 5,000 yoo isin olii daatan garee keessatti nama 5,000 taatanii odoo olii daatan feekii jettanii 10 Telegiraamii keessatti amma 10 olii daatu miti. 10 olii da'u beekaa jechuudha. 5,000 oliidhaan 500tu orjinaaliidha. Orjinaaliin meeqatudha? Orjinaaliin meeqatudha? Keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Orjinaaliin. Kanaaf jechuudha amma danda'ametti. Fakkeenyaaf 10 keessa nama meeqa jette? Nama 5,000 ol gootan namni. Nama 5,000 yoo amma fakkeenyaaf ijaarranne yoo nama 5,000 taane wajjin hojjenna ta'e 10 yeroo walitti finnu meeqa? 50,000. 50,000 keessaa yoo 10 sanatti oriijinaalii makteetta ta'e amma tokko meeqa sii ta'a jechuudha? 5,000 sii ta'a jechuudha. 5,000 sii 5,000 lakki 5,000 garuu 5,000 sabiin argatta gaalaalisayyuu yoo xiqqaate. Sabiidha ka sabii 5,000 argatta malee viyuunsaa amma fakkeenyaaf tokko mee nama tokko dhaqxanii toggaa daawwattanii ilaaltan jechuudha. Subscribe isaanii naannoo 20,000 100 yoo ta'anii nama 200 isaan ilaala. Nama 300 isaan ilaala. Kanaaf jechuudha amma isinii danda'ametti orjinaalii qofaan waliif ilaala. Orjinaaliidhaan wali da'a. Waggaa 10 irraallee subscribing keessan haa guutu malee feekidhaan sa'aatiidhaan ittanii olii gadi fiigdanii irriba dhabdanii itti kuftanii itti machooftanii akkas keessa boolla qilee keessa bu'uurraa amma namaa danda'ametti isuma orjinaalan waliif ilaalaati isuma orjinaalan wal taphachiisaati isuma orjinaalan walumaaf walii ta'a malee feekidhaan oliin ni da'inaa feekidhaan oliin taphachiisinaa feekii. Namni tokko subscribing guuteedha bu'aan qabu. Fakkeenyaaf amma koo yeroo darbe mana taphachiisaa turan viidiyoon isaa daqiiqaa 12 kanaaf daqiiqaa 10 qabu yookaan daqiiqaa 15 qabuuti. Feekiitti jijjiiraati taphachiisaa fi jedhaa turte dursituun garee. Yeroo isaan itti jijjiiran maal godhu? Sabiis maatiis naa ta'u miti. Beeksisas ni ilaalu. Inni maal godhaa? Eenyu bira akka jijjiirame beeka. Eenyu bira akka feekiin sun jijjiirame waan beekuuf maal godhaa? Dura oriijinaaliin ilaalan miti hundumtu. Feekiidhaan gaafa jijjiiran eenyu bira akka jijjiirame waan beekuuf maal godhu? Beeksisa sana qarshii isaa jarootaaf hin deebisaa. Sabii sana immoo akka jirutti narraa kaasee illee har'an 70 galee siin jedhee immoo gaafa bari'u meeqan siin jedhe 30tti ganna deebise siin jedhaan oole miti. 70 nagashee ture 70 naa eeda jedheen gaafa lafti bari'u 30tti gad deebise 40 irraa fudhate jechuudha argite.
Kanaaf amma namaa danda'ametti jechuudha laa karaa gama kiyyaa jechuudha namni 10 orjinaaliidhaan oona ilaalee irra naaf gaariidha. Namni 10 jechuudha. Namni 10 orjinaaliidhaan oona namaaf ilaale baay'ee bareedaadha. Akkasumas immoo viidiyoo gaggaarii namni sin hawwatee sin dhufee sin ilaaluu danda'u sabiskiraabii keessan irratti siniif dabaluu danda'u akkas godhaa amma dandeessan amma jirtan warri gareedhaan sochootan orjinaalan olii ilaalaa orjinaalan olii da'aa orjinaalan sa'aatii olii taphachiisaa itti naaf jijjiiraa as naaf jijjiiraan jedhina amma fakkeenyaaf jechuudha 0 santii qabdaa saantima 0.5 saantibii 0.5 saantibii aadaan 7 saantibii engadda wannoonani super chaatii sabboontu super chaatii waan bitteef fi doolaara 3 ta'eef doolaara 4 ta'eef kanaan achi hin jiru namni akkasitti namni 30 namni 60 namni 130 akkas lakkoofsisee waan ta'eef jechuudha kanaani abbaan eebbu kanaaf gaddee jira bo'aa jira ijoolleenis akkasuma naaf ilaalaa jedhanii ijoolleen itti kennanii ennaan ani ijoollees kanumadha rakkinni ijoollee keenya bira jirus kanumadha amma siniif danda'ametti amma siniif ta'etti jechuudha orjinaalumaan ofii ilaalaa orjinaalumaan walii taphachiisaa orjinaalumaan sabiskiraabii ol godhaa anarraa kaasee akkaawuntii tirfiidhaan eenyuyyuu hin dammaru eenyuufiyyuu hin ilaalu maaliif ammiidha ijoollee kiyya amma naa danda'ametti eebbaaf beekoo qofaanan sin ilaalaa amma naa danda'ametti eebbaaf tuubiidhaan sinan ilaalaa eebbaaf tuubiyyuu siniif hin jijjiiru jechuudha amma maaliif yoon silkii kiyya lamaan hin takkaa sinii bane malee kanaafuu siniif hin godhu jechuudha akkasitti tokkuma tokkoon orjinaalan wayiinfaa oolaa bulaatiifaa waliif ilaalaa borumtiisaafaa miti yoommoo maa inni kuni inni haasaa jiru kun inni namichi kun haasaa jiru kun fudhataman qabu sirrii miti warri jechuu barbaadan immoo invalid traffic kan jedhu deemaati YouTube ma keessa YouTube dhuma helpii keessa YouTube helpii keessa seenaati invalid traffic maa inni yoo siniin jedhe kana asii gadi balballoomsee sinii barreessa jechuudha waa'ee invalid traffic afaan oromottis afaan barbaadetti ni kamundi hiikachuu dandeessu afaan barbaadetti hiikadhaatoo dubbisaa ishii jira waan ta'eef help wannoo jedhaatti keessa galaatee jechuudha invalid traffictu YouTube keerra deemaa jira YouTube keerra fiigaa jira invalid traffic jechuun fakkeenyaaf namtolcheedhaan akkaawuntii namtolcheetiin ilaallachuu akka viewun nu dabalu maatiin nu dabalu karaa adda addaatiin ifaajuu appilikeeshinii adda addaa gargaaramnee sardi paartiidha achirratti sardi paartii view dabalachuu fettee laayikii koomentii dabalachuu fettee argachuu fettee sardi paartii jechuun qaama sadaffaa anaaf si gidduu aniifatetu wajjin hojjechuu qabnuuti qaama sadaffaa gargaarsa gaafachuu jechuudha kan kanaafi sinittin baay'isuu viidiyocha jechuudha laayik godhaa sheer godhaa warroota nageenya dhageessisaa warri dhageessanis immoo itti fayyadamaa imbooyin immoo siif maarramiin sii kenna anis agorseera na fudhachuu dide malee waggaa 3 guutuu akkasitti hin ciisuu ture lakki waggaadhuma kurnan irraallee sabiskiraabiin kaa guutuu akkasin godhin jedhee itti meen ture na amanuu didanii gaafa dubbisanii argatan garuu haadha eebbush maayyimi kana amane akkam jirtu nagaatti ittiin jira nagaatti nuuf oolaa nagaan nu bulaa laayik sheer godhaa hin irraanfatinaa hin dagatinaa abbaan eebbu kunoo haayizoo jedhee tanaas naanna'aa jira haayizoo